laala dhuguma kadete harkaan firaadha usan amma duraan tokkoon harkaan firaadha wanti miidhaan irra biti qaanyiillee hin qabdu biite Qaanyiin qabu loki. Qaanyiin qabu. achuma booda bakka akka tokko qaamni saalaa kiyya kun laaffate hoggaan irraa bira dhaqee sukkuma takka dafeen irraa ba'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Har'a wanni qabdee isinii dhufe waa'ee mastarbeeshinii yookaan harkaan firraa baasuu miidhaa inni fidu. Akka armaan gadii kanatti isin dhiyeessa. Harkaan firraa baasuun irraanfii namatti fida. Jaamina namatti fida. Yeroo xiqqoo booda dandeettii dadhabuu fida yookaan walqunnamtii saalaa irratti dadhabina fida. Meeshaa dhiiraa akka hin kaane godha. Tura keessa hamma qaama saalaa yookaan meeshaa dhiiraa ni xiqqeessa. Hamma ispaarmiin yookaan baay'ina ispaarmii ni xiqqeessa. Hamma ispaarmii yookaan baay'ina ispaarmii ni xiqqeessa. Akka hin dhalle yookaan dhala dhabuu ni fida. Ispaarmii namaa bishaan godha. Dhukkuba sammuu fida. Dadhabina qaamaa fida. Kaansarii cidhaanii fida. Guutumaa guututti meeshaan akka hin kaane godha. Jaartii ni jibbisiisa. Guutumaa guututti fedhii waan jaamu irraa dhabamsiisaa jechuudha. Inni kun rakkoo hedduu nama fida baleeyyan. Kanaafuu wanni waan kanaa namarratti fidu maali? Dura irratti sooshaal miidiyaa adda addaa irratti yaadni isaa gizee deebisee yaada isaa waa'ee viidiyoo adda addaa ilaaluu, viidiyoo seksii adda addaa ilaaluu, dhalaa qulqullaa ilaaluu miidiyaa irratti waan kanaatu waan kan hawwii nama fidee waan kan akka laaltu si godha, waan kan akka firraa harkaan baastu si godha obboleeyyan. Yoo viidiyoo kana ilaaltee harkaan firraa baasa, viidiyoo kana yeroo hundee irra deddeebitee ilaaltee harkaan firraa baasuu san siif fide. Yoo isa kana laalaa harkaan firraa baaftee miira gammachuu sin dhaga'ama. Hormoonii gammachuu karaa hedduu jira beekaa. Yeroo harkaan firraa baaftu kana normaalaa miti wanti fedhiin kee hizaabara ispaarmii kee hizaabara sirraa ba'a. Humnaa ol sirraa ba'a jechuudha. Akkas wanni sammuu teenya keessaa gadi dhiifamu humnaa oli. Yeroo akkasitti ol ka'ee yoo gadi deebi'u hedduu gadi kuta wanni kun. Liiveliin isaa jechuudha ispaarmii kun. Normaala sanitti deebi'uu hin danda'u jechuudha. Hedduu dararamte hedduu rakkoo keessa nama fide wanni kun. Yeroo san ammoo sammuun ta'e rakkoo keessa gala. Yaadduu dhabuu fa'a. Waan takka irratti xiyyeeffattee waan san hojjechuu dadhabuu fa'a. San hunda siif fide wanni kun. Eega waan kana yookaan harkaan firraa baasuu san eega goote booda ni sheenoyte dipireeshinii keessa galta. Yaadduu istirees adda addaa keessa galta. Kana boodaan hariiroon ati hawaasaa wajjin qabdus xiqqaachaa dhufaa jechuudha. Nama keessa taa'uu hin feetu. Kophaa jaalatta. Waswaasa namatti fide wanni kun. Hariiroon ati jaalallee yookaan haadha manaatii wajjin qabdus xiqqaachaa dhufaa jechuudha. Rileeshiniin ati uummataa wajjin qabdus akkasuma xiqqaachaa dhufa. Laaffachaa dhufa. Walqunnamtii haadha manaatii wajjinis hedduu rakkoo dadhabinaaf fidaa jechuudha. Akkuma viidiyoo sanitti. Lakkuma ati yeroo dheeraaf waan kana firraa baasaa deemtuun ispaarmiin tolfamuuf waa hedduu si feesise. Pirootiinii, niwutireenii, nyaata adda addaa nyaachuu si feesise. Maaliif waan kana yeroo dheeraaf walitti kuufattee nyaata adda addaa irraa waan adda addaa irraa nyaachaa dhuftee walitti kuufattee qabdi. Waan kana yeroo osoo waan kana godhu jirtu yoo waan kana jalaa balleessite ispaarmiin kee akka laafutti hin deebi'u. Obboleeyyan dadhabina inni qabu sammuu namaa tana jeeqa. Akka malee rakkatta. Akka malee namaa hojii hariiroon qabdu haadha manaan feetu kophaa jaalatta waswaasa qabda rakkina sammuu si fide. Rakkina hedduu dubbannee beekaa obboleeyyan. Wanni si qunnamu yoo jiraate konfidensiis si dhorka. Jireenya kee keessattis hedduu dhiibbaa fidaa jechuudha. Obboleeyyan waan kana haa firraa dhiisnu. Waan kana haa firraa lekkisnu. Waan kana firraa dhiisuuf furmaanni isaa hoo maali? Hogguu jennu harkaan firraa baasuu tana.
wanni itti nama ga'e waan itti nama geessaa kan guutuu dhabamsiisu. Viidiyoo adda addaa tareef dubbanne jan filma seksii ilaaluu fa'aa, dhalaa qullaa ilaaluu fa'aa, miidiyaa adda irratti sooshaal miidiyaa adda irratti waan adda addaa deemnee viidiyoo adda addaa qullaa ilaaluu san firraa bilook godha waan san yuutuubii irraas deemtanii waan tana dura firraa bilook godhuu qabdan waan kana firraa ittisuuf. Yoo waan kana osoo firraa ittisine akkasuma waan kanatti osoo laaltuu itti fufte atu kasaaraa seentee jechuudha. Kanaafuu wanni dura irratti ati waan kana furmaata godhuu qabdu dura viidiyoo fi waan adda addaa waan laaltu kan firraa cufuu qabdi. Obboleeyyan. Kanaafuu furmaanni isaa achiin booda suura isiniif dhufaa jechuudha. Nama sababaa kanaan fuudha dhabee taa'u jira, nama sababaa kanaan meeshaan isaa hin kaane jira mata yeroo dheeraaf, nama sababaa kanaan sammuu isaa miidhamte hedduu jira jechuudha. Obboleeyyan waan kana firraa halakkisuun. Kanaa wajji ol qabatee waa'ee miidhaa fi eeggaan fidu yookaan kiniinni mana hakiimaatii fudhattanii dhuydanii haadha manaatiin gammachisa ka gaariitiin arrafaa gammachiseettanii wanni inni fudhatta miidhaa kunis hedduu nama fida. Dhukkubbii mataa si fida, funyaan si cuccufa asmiifaa fida jechuudha. Kana jechuun lallooccii si fida akkana jechuun gaasirikfaa si fida jechuudha macarashaarra. Nama dhukkuba onnee qabu onnee daran itti kaasa halaaka godhaa jechuudha. Ija dura waa si facaasaa jechuun miidhaa teetirra ijaas si fidaa jechuudha. Obboleeyyan dhukkubbii qaamaa fiduu danda'a, dhukkuba qaamaa nama fide. Garaan akkasirraa hin dalannees ni godha. Gaasirikfaa ni fida. Kanneen akkana fakkaatan kun dhibee adda addaa si fidaa jechuudha. Kalee si fida. Infekshinii adda addaa si fida. Qidhaansii ta'uu fa'aa ni fida. Wanni kunis humnaa ol akka isparmii sirraa bahuu godhame. Kanaafuu wanni kunis miidhaa gurguddaa qaba jechuudha. Ammas nama tokko irratti bifa keessi jijjiira, coraa kee akkasii nyaanyaatu godha, alaarjiksii fidaa jechuudha. Dhukkubbii duudaa fida, dhukkuba mudhiifaa si fida. Kanaafuu waa hedduu wajji wal qabatu obboleeyyan. Waan kana firraa haala akkasuma dhibee adda addaarra nama buusaa jechuudha. Amma namni yeroo ammaa waan guddaa waa hedduu waan kana irratti xiyyeeffatee jira. Firraa lakkisaa hin tuqina, diraaga adda addaa hin fudhatina. Kanaafuu dawaan ni jira. Waan kana hundaafuu dawaa ni jira. Isinirra dhiibbaa fide, dhukkuba sammuu si fide, dhukkuba onnee si fide, laala istirees adda addaa si fidaa mire, dhiibbaa adda addaa si fidaa mire, hawaasa wajjis dhiibbaa ni uumame. Kanaaf ofirraa lakkisaa waan kana. Waan guyyaa takkaatiif jettanii if hin balleessina. Waan yeroo takkaatiif jettanii waan nyaanni deebisu jecha if hin miidhinaa qaama keessan miidhaarra if hin geessina. Kanaafuu har'a hanqanumaan isinii fidee tanumaan isinii dhaaba.